jirtu kabajamtoota daawwattoota koo. Guyyaa irraa kana immoo kutaa 11ffaa keenya kana keessatti akkamitti viidiyoo keenya crop gochuu dandeenya, rotate gochuu dandeenya, akkasumas adjustii garaagaraa akkamitti irratti gochuu dandeenya kan jedhu waliin ilaalla. Mee fakkeenyaaf viidiyoo kana fudhannee haa ilaallu. Viidiyoo kana jalqabaan poortii godhattu zan maachtuu miidiyaa. Fakkeenyaaf viidiyoon kun jira. Viidiyoo kana akkamitti crop gochuu danda'a. Fakkeenyaaf akka argitan iddoo kanaati wanta akka gurraacha itti galeera. Kanaaf amma kana kutee viidiyoo kana bareedaa yookiin immoo viidiyoo ija namaa yoo tolu tokko jechuun barbaade fakkeenyaaf viidiyoo koo kanarraati guutummaa masaa keessa jira. Kanaaf amma yoo citee viidiyoo kamirratti dhiibbaan fiduu jechuudha. Kanaaf iddoo kanarratti fakkeenyaaf gidduu isaa irratti godhee zan viidiyoo sanarratti ergan kiliik godheeti mallattoo crop kanatti bu'aa jechuudha. Yookiin immoo Alt+C gochuu dandeessu. Zan mallattoo kanatti ergin bu'eeti kunoo bifa kanaatiin kan inni dhufu jechuudha. Akkuma argitan kunoo wanti gurraachi suni iddoo kanas jira. Iddoo kana jira. Kanaaf amma wanta gurraacha kana kutuu barbaade mana salphaatti iddoo ammaa kanaan crop jedhee zan kanuma drag gootanii akkas gochuu dandeessu jechuudha. Zan guutummaa guutuutti wanta gurraacha sanarraa kutnee ganneerraa mana salphaatiin jechuudha. Zan gaafa fixan okay jettu jechuudha. Amma akka argitan viidiyoo irraatiin citaa. Kanaaf bifa salphaatiin crop gochuu ni dandeenya jechuudha viidiyoo keenya. Kan biraa crop keessatti kan isinitti himu keessaati. Crop gaafa gootan kuni amma original ratio isaatiin kan nuti crop goone. Garuu original ratio alatti kutuu barbaadan fakkeenyaaf amma 1:4:3 gochuu dandeessu. 1:1 fakkeenyaaf 1:1 Instagram irratti yookiin immoo Facebook irratti warra post gootanii fi 1:1 dha kan inni hojjetu jechuudha. Kanatti copy gochuu kanatti crop gochuu dandeessu. Kunis mala salphaatiin social media keessaniif kan isin gargaaru yoo crop godhachuu barbaadan 1:1 dha kan isin edit godhatanii fakkeenyaaf 16:9 gochuu dandeessu akka mobileif ta'utti jechuudha. Mobileif gaafa isin jedhu size mobileetiin kana malees custom yookiin immoo ofii keessaniitti size barbaadaniin kutuu dandeessu jechuudha. Gara barbaadanitti fakkeenyaaf hammanii yoo barbaade kun akkasitti kutuu danda'a akka garaa kootti jechuudha. Yeroo ammaa kana size mataa kootiitiin kaniin kana kutee zan gaafa fixan okay jettu jechuudha. Amma viidiyoo keenya irra kutnee wanta barbaachisne tokko irraa ganneerraa jechuudha. Kan biraan crop kana keessaati kan isinitti himu yoo fakkeenyaaf amma naannoo tokko duwwaa irratti hojjechuu barbaaddu yoo ta'e naannoo tokko irratti focus gochuu barbaaddu yoo ta'e fakkeenyaaf 16:90 goone xiqqeessinee gochuu barbaanne fakkeenyaaf amma qixxaa ammataan koo jiru qofa waraabuu barbaade akkuma kanatti godhaa jechuudha. Zan gaafa isin kuttanillee bifa salphaatiin guutummaa guutuutti wanta sana duwwaa argachuu dandeessu jechuudha. Mala salphaatiin jechuudha. Kunis fakkeenyaaf viidiyoon keessan eeriyaa bal'aatiin waraabaa jira yoo ta'e naannoo iddoo tokko qofa yookiin immoo fuula nama tokko irratti kutuu barbaadan bifa kanaatiin illee crop gochuu ni dandeessu jechuudha. Kan biraan yoo barbaadanii rotate gochuu dandeessu. Fakkeenyaaf amma viidiyoon keessan yoo akkasiin hin barbaannetti yookiin immoo dalgaan yookiin portreetiidhaan waraabameera ta'e rotate gochuu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf kanaaf kana gidduu kuteen isinitti agarsiisa. Ctrl+B goone asittis Ctrl+B zan ishee kana gidduu kana yoo barbaade fakkeenyaaf naannessuu yookiin immoo rotate gochuu yoo barbaade akkamitti rotate godhaadha. Maluma salphaatiin irratti kiliik gootanii zan iddoo kana jira. Rotate 90 clockwise rotate 90 degree counter clockwise jechuudha. Kanaaf fakkeenyaaf kanatti godhee kun akkuma argitanii bifa kanaatiin rotate gochuu dandeessu jechuudha. Viidiyoon iddoo kana jiru waa biraadha. Zan gaafa iddoo kana dhufu immoo naanneeraa jechuudha. Akkuma argitanii fakkeenyaaf wanta tokko jechuu barbaadan wanta ija namaatti tolu yookiin immoo wanta bifa animationiitiin garaagaraa tokkoon design gochuu barbaadan illee fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Viidiyoo isin jalaa galagalee duwwaa osoo hin taane mala salphaatiin hojjechuu ni dandeessu. Kan biraan kanuma keessatti kan nuti ilaallu keessaati kan biraanii crop kana keessaati fakkeenyaaf viidiyoomti keenya gaafa nuti play goonu fakkeenyaaf deessaa duraatti deebisne ergash akkas gooneeti. Fakkeenyaaf amma viidiyoon keenya
iddoo amma jiru kanaati amma iddoo kanaatti akka smoothly guddataa adeemuuf yoo barbaanne yookiin immoo viidiyoon keenya sun suutadhee akka nama kaameraa ofitti butaa jiru tokkotti butu yoo barbaanne fakkeenyaaf asitti kutee iddoo kanaatti kaasne amma iddoo kanaatti fakkeenyaaf smoothly akka guddataa adeemu yoo gochuu barbaanne Ctrl+B goona asitti zan irratti kilik gootanii mallattoo crop kanatti buutu jechuudha ammas mallattoo crop kanatti erga buutanii pan and zoom kan jedhu jira jechuudha pan and zoom kanatti buutu zan fakkeenyaaf amma gara kamitti guddataa deema gara kanaatti guddataa deema jechuudha viidiyoon ko suutadhee sekondoota yookiin immoo sekondoota 11 kana keessatti akkas guddataa deema jechuudha kun gara kanaatti asii ammasiitti jechuudha kanaaf yoo barbaadan kana hir'isuu dandeessu yeroo baay'ee jalqaba gaafa akkas dhuftan konviizii akkasiin hin goone wanta diimaa naannoo jirtu kan irratti kilik gootu zan gara barbaadaniitti gara kanatti guddisuu dandeessu gara kanatti guddisuu dandeessu jechuudha fakkeenyaaf mee okay jennaa ilaallu zan gaafa simple gootan suutadhee guddataa deemaa jira akkuma argitanii amma namati kaameraa ofitti butaa jira jedhama malee salphaatti yookiin immoo viidiyoo sanatti edit ta'aa jira jedhama jechuudha kunis gaa bifa bareedaatiin akkamitti akka viidiyoo keessan hojjechuu dandeessaniif isin gargaara jechuudha kunis gaa isin gargaara viidiyoo keessan bifa bareedaatiin YouTube keessaniif ta'uu danda'a akkasuma Instagram postiidhaaf ta'uu danda'a kallattii garaagaraatiin studio garaagaraa keessatti hojjechuu dandeessu isaaf illee gaa isin gargaara jechuudha kuni mana salphaatiin gaa kunoo bifa kanaatiin kan isin gochuu dandeessan jechuudha bifa kanaan illee maltii kaameraa gochuun hin dandeessu maltii kaameraa gaafa isin hin jedhu fakkeenyaaf amma nama 2 nama 3 taatanii viidiyoo hojjetaa jirtu ta'e iddoo tokkotti crop gootanii zan iddoo tokkotti crop gootanii gochuu dandeessu jechuudha mee isa isinitti agarsiisu salphaamatti nama 2 yookiin nama 3 taatanii viidiyoo hojjechuu waan dandeessaniif amma viidiyoo kanaan nama 2 ta'aniiti kan itti hojjenne isaan isinitti agarsiisaa jechuudha amma iddoo kanatti akka agartanii lamaan keenya iddoo garaagaraadha positionii garaagaraadha kan nuti ta'aa jirru jechuudha fakkeenyaaf iddoo kanatti kutee zan fakkeenyaaf iddoo kanatti kutne zan iddoo kanattis kunne fakkeenyaaf amma iddoo kanatti kutee jechuudha amma fakkeenyaaf fookosiin iddoo kanatti yookiin immoo viidiyoo isa kanarratti isarratti yookiin immoo mucaa hiriyaa kun cinaa taa'uttidha viidiyoo isa lammaffaa kanarratti immoo ofirratti akka ta'uun barbaade jechuudha kanaaf iddoo kanarratti kilik godhee zan editin jedhaa jechuudha zan guutummaa guututti isarra duwwaan dhaqadhee kaa'aa jechuudha kaameraa koo yookiin immoo crop godhaa zan okeen jedhaa iddoo kana lammaffaa kanarratti immoo ofii koo duwwaarran kaa'aa jechuudha yookiin immoo fuula koo duwwaarran kaa'aa jechuudha kanas kilik irratti godhee edit jedhee zan iddoo kanatti fuula koo irra duwwaan kaa'aa jechuudha mala salphaa kanaatiin gaa maal gochuu dandeenya guutummaa guututti bifa kaameraatiin illee agarsiisuu ni dandeenya jechuudha kun amma akka argaa jirtanii kun akka amma argitanii viidiyoo yookiin immoo kaameraa keessan kukkutanii illee bifa kanaatiin salphaatti edit gochuuf kan isin gargaarudha jechuudha croopiin faayidaan isaa hedduudha bifa kanaatiin kaameraa 2-3tiin akka waraabame fakkeessuu illee ni dandeessu jechuudha yeroo YouTube keessaniif hojjettanii kan malees yeroo viidiyoo garaagaraa hojjettanii jechuudha mana salphaa kanaatiin gaa kana hojjechuu hin dandeessuun siniin jedha egaa kanaaf gaa akkamittarraa crop gochuu dandeenya akkasuma adjust rotate gochuu dandeenya kan jedhu waliin ilaalleerraa nama maatiin hordofuu keessaniif baay'ee isin galateeffadha warri subscribe goone subscribe godhaatii maatii YouTube itti dabalama nagaatti